Seenaan gooticha Baaroo Tumsaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting ORMT keenyan ta'een amma subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qe'ee qabdan nuuf kaa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Bara 1965 dhaadannoo lafti qote bulaaf jedhu hiriirri Finfinnee qopheessuun Oromoo fi bu'aa guddaa kan fide. Bu'uura qabsoo hundaa nu akeekee bara sana keessatti uummatni Oromoo fi lafa isaa irratti mirga dhabe. Bulchiinsa garbummaa jalatti lammii sadeeffaa ta'e. Qabeenyaan saamamee siyaasaan iraarfamee aadaa isaatiin tuffatamee akka ture Obbo Baaroon sirriitti hubachuun Oromoota barsiisaa turani. Obbo Baaroon yeroo gabaabaa gidduutti sagaleenii fi afuurri warraaqsaa duraanii dhagaamee hin beekne gola arfan biyyattii keessaatti babal'atee akka dhagaamuuf hooggansi inni kenne mootummaa Haile Sillaaseetti yaaddoo haaraa akka biqilchu kan taasise ture. Qabsoon Obbo Baaroo fi hiriyoonni isaa Oromoo lafa ofii irratti garba ta'ee alagaan humna qawween itti dhufe biyya isaa dhabe sana deebi'ee akka dhuunfatuu fi qabsoon yeroo jalqabaaf eegalame kabajamuu mirga dhala namaa fi bilisummaa fi daandii qabsoo saaquun kunoo haala har'a keessa jirru nu ga'ee danda'eera. Baaroon nama seena qabeessa Maammoo Mazambir yeroo barataa ture Mancaa fi Tuulamaa keessatti gumaacha akka godhu ijaaruun hanga inni warraaqametti jaalammaa gaariin waliin qabsoo godhan Obbo Baaroon bara 1966 barnoota yuunivarsiitii akka xumureen hojii kan jalqabe ministeera fayyaatti itti gaafatamaa gola faarmaasii ta'uun seenaa fi seera hojii faarmaasii biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti kan inni hojjechuu danda'e. Faarmaasiin Itoophiyaa hanga har'aatti seerri inni ittiin hojjetu bu'uura isaa duraa kan qopheesse Obbo Baaroo Tumsaati. Ta'uusaa manni faarmaasii biyyattii ragaa ba'uu danda'u. Obbo Baaroon yeroo muraasaa booda yuunivarsiitiitti deebi'uun barsiisaa faarmaasii fi barataa seeraa ta'uun eegaluun isaa sochii barattoota yuunivarsiitii keessatti barattoota gurmeessuu fi siyaasa barsiisuuf haalli mijateef. Obbo Baaroon hoogganaa barattoota yuunivarsiitii ta'uun gochaa gaarii faarmaasii Itoophiyaa keessatti hojjeteen hariiroo fi qunnamtii gaarii Mancaa fi Tuulamaa keessatti paarlaamaa biyyattii fi waraana biyyattii keessatti qabaachaa tureen muuxannoo kana irraa argateen dhimma ba'uun ABO hundeessuuf haala mijeesseef. Bara 1967 keessa immoo waldaa Mancaa fi Tuulamaa yommuu cufamu mootummaan Haile Sillaasee murtii du'aa Obbo Maammoo Mazambil irratti raawwate Jeneraal Taaddasaa Birruu ammoo galamsootti akka hidhamuu fi godhee hoogganoota afaan tamsaasetti gucii sochii bilisummaa akka hin dhaamne gochuu irratti ga'een Obbo Baaroo boonsaa fi seena qabeessa akka ta'e beekama. Barattoonni Oromoo gumii wal baraa jalatti walitti qabuun akkasumas waldaa dhedheessaa jedhamu ijaaruun Mancaa fi Tuulamaa akka hin banne godhee jira. Bara 2001 hanga 2002tti immoo waafaa daa'oo booressuu fi warraqaan ala wixinee dhufee fuudhee obboleessa Obbo Baaroo Tumsaa Obbo Nagaasaa Tumsaa bira yeroon deemu fakkeenya Baaroo Tumsaa akkan ta'u seenaaf hojii Baaroo na barsiisa jedhama. Qopheessaan sun namni dura dubbise isaan ture. Dhaabni suni dhaabbachuu akka qabu na mirkaneessan garuu mootummaan waan si shakkuu fi jaarsolii of dura qabaadhuutii deemii akka Baaroo ayyuu ta'e gorsa ijaari malee aangoo fi jettee dura of hin qabiin naan jedhan Obbo Bulchaa Dammaqsaattiin sagantaa kana kan kennu na godhani jedham. Yeroo lammataatti gaafa Mancaa fi Tuulamni cufame bara 2003 hanga 2004 uummatni Oromoo bakka itti walitti qabamu dhabuun Obbo Nagaasaatti deebi'uun ammas gargaarsa yeroo gaafadhu amma waan Baaroon bara 1967 gaafa Mancaa fi Tuulamni cufame hojjete sun hojjechuun dirqama keetiin jaarsoliin siif barbaanna jedhanii hundaa'uu fi waa faadaa'oo akeekee fi tooftaa Baaroo Tumsaa waggaa 30 dura itti fayyadametti fayyadamuu yaale ABO waliin qunnamtii nuu qabaachuu qabnullee tooftaaf hariiroo Baaroo Tumsaa ture. Gara sana Obbo Baarootti yeroo deebinu waldaa dhedheessaa keessatti
hayyoota kutaa fi beektota Oromiyaa hedduutu ture. Oromoota ijaaruun barsiisuu fi siyaasaan akka dammaqan gochuun bu'aa guddaa qabaachuusaa kan hubatan obbo Baaroon mandheewwan hedduun gurmaa'anii Oromoota gola Oromiyaa hunda keessaa walitti fiduun rakkoo ummata isaanii akka mari'atan bu'uura hundeesseera. Yuunivarsiitii keessatti sagalee diddaa gabrummaa jedhuun qopheessee barattootaa fi Oromoota miseensota waamaataa facaafanii fi dhokatanii jiraatan gargaaruu fi jajjabeessuun illee hojii isaa ture. Bara 1972tti immoo afaan Oromoo qubee laatiiniin barreessuu fi hirmaatanii dubbii giraamerii isaa qoratamee akka barreeffamu gochuuf Dr. Hayilee Fidaa fi Abdullaahi Yuusuf bakka jiranitti Mitirkuu Taffaasaa deemee akka isaan qunnamu gochuun ga'een Baaroo Tumsaa guddaa ture. Qormaataa fi barreeffama biyya keessaa funaanuun Mitirkuu Taffaasaa gara Jarman deemee Dr. Hayilee Fidaa faa waliin akka hojjetu baasiisaa danda'uun kan ergan obbo Baaroo Tumsaa turani. Bara 1973 mandhiileen duraanii obbo Baaroon ijaaraman hunda biyya keessaa biyya alaa jiran akkasumas Leetinaar Jeneraal Taaddasaa Birruu waliin wal qunnamuudhaan hariiroo uumuu fi marii gochuun walgahii ABO bu'uuressuu qindeessee seenaanii fi gucii qabsoo ABO gaafa sun qabsiifame. Walgahii kana irratti kanneen argaman Baaroo Tumsaa, Magarsaa Barii, Leetinaar Koloneel Damissee Dheeressaa, Leetinaar Koloneel Kabbadaa Damissee Dheeressaa fi Leetinaar Koloneel Qajeelaa Abiyyuu, Addisuu Bayyanaa fi Leencoo Lataa, Yuusuf Bakarii fi Diimaa Nagoo turani. Baaroon sochii sadarkaa caasaa hunda keessatti qooda fudhachuun qindeessaa, gurmeessee to'achuu fi hoogganaa ture. Miseensotaa fi mandheen dirqamtee otoo hin bobbaasin dura sirna nameessoo eeggachuu qabanii fi icciitiin isaan eeggachuu qaban hubachiisaa tureera. Bara 1974tti yeroo mootummaan Hayilee Sillaasee kufee dargiin aangoo qabatu Baaroon kora koomishinii qaama ministeeraa duraanii qoratu keessatti filame. Kun ammoo loltuu Oromoo waliin hariiroo gaarii uummate. Baaroon ABO dhoksaan akka balaa irra hin buuneef dhaaba seera qabeessa ta'e. Egaan kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya kutaa lammaffaasaa guyyaa biraa qabannee isiniif dhiyaannaa qopheessee qindeessee kan sinfaana ture an Eebbisaa Taakkalaati.